Jirraa jirtu maatii keenya akkam jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isin akkam nuuf jirtu fayyuma keessan naguma keessan jirtanii jiruu simbiratti maal fakkaatti nu biratti hundu bareeda galata waaqayyoo har'as deebi'ee dhufee jira egaa har'a hojjechaa kan jira jechuudha hojjechaa kan jira dinnicha faagaa jira jechuudha misaa hojjechuufani iraata galgala yookiin misaa innaa akkam jirtas innaquma keessan fayyuma keessan jirtanii jiru simbiratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqaa siniin jenna maatii keenya egaa har'aa maal nu qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu har'a maal isinii qabattee dhufte seetanii egaa yeroo baay'ee maal seetanii dubartii yeroo tokko jechuudha yoo nama gargaaru hin qabaanne baay'ee rakkisaadha beektu yoo nama gargaaru hin qabaanne yoo nama bukkee kee jiraate si gargaaru on jiraanni baay'ee rakkisaadha ulfaata jireenyi biyya lafaa ulfaata waan ta'eef innaa baay'ee tokko keessattuu annatti baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif daa'ima jedhee suuqii jedhee nyaata mana keessaa jedhee uffata miiccuu uffata laawundarii geessinaa gisee tokko immoo nama miiccisiisna jechuudha garuu injiraame wariinis wariin aannan injira isaanii laaffisuu jedhee bakka natti ulfaata saree sana fuudhee kennuun deemee natti ulfaata jechuudha kanaaf maal seetanii onnoo ta'e jechuudha gaaf tokko ammoo soomsaan hojjetiin kaasuun natti galuu qabe yuutuubis jedhee yuutuubii kana hojii silkii osoo ilaalaa oolu kaasuun natti galuu qabe. Kaasuun natti galuu qabe amma guyyaa baay'ee bakka maatiin isaan hojjennee soonan hojjedha jedhu dhugaa olmanaa ga'uu itti mana walawwalee maal jedheen beektanii jira jiru biyya arabaa inni malee biyya keessatti illee akkasuma ulfaata jechuudha. Kaza kaasu guyyaa baay'ee natti galee guyyaa lamoo sadii naafisee aareetuma jechuudha marbaati waan ta'eef osuma bakka labbiin hojjedhaaf waan ta'eef innaa ammas yoo kana osoo ani misaan qopheessin tasa natti tolseene jechuudha suuqii cufee tan hojii silkii ilaaluu natti tolseene innaa kanaaf amma bakka silkiin baay'ee si balleessee baay'ee tokko si balleessee misaan hin jiru anaafis hin goone warii hafis hin goone oguma warii hafis hin goone anaafis hin goone warii hafis hin goone misaan baay'ee hojiin silkiin bilbilli si balleesseera amma bilbil kana bakka cufuma leen ta'uu naan jedhe ani immoo lakki yuutuubii tan qabada yuutuubiin hojjechaa yuutuubii diitii godhaan jiraani lakki yuutuubii miti ni sobdaa naante qaaraan hin dulloomte qaaraan hin jira kaarotiin yuutuubii miti sobda naan jedhe kaza baay'ee tokko lollechuudha kaasuwaani diitii kanuma diitii yettamaaree toguma nama daabsiisan bilbila jechuudha ediitii nama naa godhu hin qabu bira ofuma kiyyaa afaan godha bakka natti ulfaata beektu yeroo baay'ee mataa sikkuma jettaa kana bilbila wanna bilbila uguma dhugaani bakka mataan na kuubu qaba maayii kana maaf akka ta'e hojii yeroo baay'ee jechuudha hojii hojiinis boqonnaa hin qabu waan ta'eef duraan narrafa guyyaa sa'aatii takka illee ta'u jechuudha boqonnaa amma sa'aatii mucaan kiyyatti rafe ani hojii kee dafee bakka osoo inni natti hin ka'in hojii kiyyaan oliin gahaa jira hin rafu maaliif nama biraa duraan nama siin qabnaa turreeyyuu mijayyoo wayii jechuudha nu biraa deemtee mijayyooni hin jirturte jechuudha namni nu gargaaru daa'ima naaf qabdi ani bakka daa'ima naa qaba naan hojjechuu na barbaada jechuudha amma immoo daa'imti illee guddatee mucaan keenya illee guddatee waggaa deemaa lidatiin isaa amma ji'a lama qofa nu hafe kanaaf ji'a lamaan guuttachuudha. Lidati sana kinaaf wata sarjii isaa siin jira kanaaf amma baay'ee tokko natti ulfaate dhugaa dubbachuudha baay'ee maaliif bakka daa'imti guddaa xiqqaasan hin ciisa waan ta'eef achitti wanna barbaada itti kennanii biraa deemna amma erga guddatee bakka hin ciisuu hiikaa caccabsaa meeshaa teechisuu isa bishaan daffaa wanna argetti badaa istoofii qabu fiigaa tiiviitti fiigaa kasala qabaa wayne hiikana obaasaa jira dhugaa dubbachuudha
Waaqayyo nama naa ga'u maafaan alee jechaan jira jechuudha. Amma daqiiqaa inni rafetti kaan godhee oliin gaachuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa jiru nama arraste oliin ga'uu hin danda'u. Nama ammoo iyyuu sonna yeroo ji'a nama argachuu amne namni hin argamu namni biyya keessatti nama hojjetu hin jiru. Biyya arabaa deemnee achitti birri dolaara ol butuu wayii jira namni isarmu waan ta'eef. Innaa kanaaf maal seetanii sababbiin dhufeef egaa kaasuun ammaan asitti cufuu qabda bilbilaa. Mataan na akkuma hin jeeni yeroo hundumaa mataan na akkuma hin jeeni cufii naan jedhee naan lole. Kanaaf amma egaa ani immoo akkamittan cufaa biddeenii egaa namni itti dhaabee yuutuubii kana asiin ga'e jechuudha waggaa lamaaf deema. Asiin ga'e akkamittan cufaa jedhee bakka kaasuunis akkamitti misaan hin jiru mana walawwaltuu daa'imaa seera laalan jirtu tokkoffaan kan ol nu absiisu suuqiidha jechuudha. Suuqii amma yeroo baay'ee cufaan oolcha yoo inni hin jirre daa'ima wajjin natti hin tolu. Suuqii bichaa taa'een hojjedha jedhe kan manaa onaaf wariin onaaf warii sanii laaffisuuf jechuudha. Warii galata waaqa amma tokkodha gurguraanne tokko lama nu hafe jechuudha. Haadha fi haadha ishiitiin nu hafe. Innaa isaanis kan nyaatan misaa nyaatu qursii nyaatu misaa nyaatu akkuma keenyaatti itti maksaasii nyaatu bakka isaamuma keenyaatti nyaatu akka sareen baaftu bara kana jechuudha. Innaa kanaaf natti ulfaatee kaasuu wallollaa cuftu malee naan jedhee amma kanaaf yuutuubii kiyya cufuu na yookiin gurguruu na daa namni bitachuu barbaadan naa barreessayii. Anillee mataan kee nakkuba oguma mataan nakkuba maaf waan baranaa kana mataan nakkuba jechuudha. Dhugaa ji'a darbaa jira bakka mataan kana nakkuba. Omaas bilbila sarga arginan godhu waan ta'eef innaa kanaaf kaasuu abbaa manaa kiyyaa ona laguu mana kiyya diigurra nattaa hafu jireetumani bakka yuutuubii kiyyatu cufee gaafsa ganaa bilbila maali'a waayifii illee nan gurgura waayifii namni bitachuu barbaada. Waayifiin keenya gana kan waggaa lamaa jechuudha. Namni bitachuu barbaada waayifii soo jiraate. Waayifii biyya ormaa jirtu garuu warra biyya keessa jiran biyya keessa kan jiraatu jiraate mukkiin yoo jiraate. Innaa kanaaf bakka yuutuubii kiyyallee gurguree dhiisufanii gara suuqii kiyyaatitti deebi'ee hojjechuufan mucaa kiyyaan achumatti toltumaa nama argannutti gaafa nama arganne immoo dhufna kaa'aa yookiin bannee achiin hin bannu namni miidiyaa barate koo suusii namatti taachiin hin badee naaf waan ta'eef innaa kanaaf akkasiin jenna maatii keenya kanatti kaasuu hawwalamnee jirra wal caqacaquutti jirra. Yuutuubuma kana dhiisii bilbiluma kana dhiisii sammuu fayyaa si argatu daa'ima laalii suuqii laalii meeqan laalaan hoo biyya arabaa san deemuuf amma xiqqoo biyya arabaa san gatee deemuuf amma kutadhe maaliif naammaarraadhe dhugaa asitti hojiin jechuudha. Jalumaa deemuuf naa wayyaa achitti hojjechuu na wayyaa kan madaamii bichaa asii achi fiigee jechuudha. Nan hojjedha jetaa abbaa asitti kana godhii misaaleessa maaliin jiru qaldiin. Innaa akkasis hin jira maatii keenya sanirra akkanas isin naguma keessanii nuti jirra galata waaqayyoo. Egaa viidiyoo keenya immoo sabskiraayibii godhaa laayikii gochuun jalqabaa mees yaada maal naa qooddu bal'axuu dhiisettumoo mana keessii wayya dhiisettumoo yuutuubii hojjettu lakkiniisinii mee maal jettan yaada keessan gara koomentiitiin naa kaasin jira ammalatti dhufa kaasuu dhufu isaan hojjetini lafeetan hojjedha ganaa laal biddeen tolchuun hin jira wayii sanan irraa fe'e biddeen tolchuun hin jira. Amma sa'aatii kanatti ganaa yeroo mana walawwalee misaa hojjettee warii alaaffise kaasuun bakka hojiitu dhufee warii alaaffisee misaa nyaatee hojjetutti sa'aatiin irraa jalaa deema. Amma suuqii cufee kan jiraa misaa hojjechuuf mucaa kiyya dhiiga naabeet mararee inni illee makaraa na godhe naarraa fusarbee waan ta'eef inni akkasii siniin jedha maatii keenya. Siyyaanni keessan maal jenne maal naa jettu lakkii mana keessi caalaa dhiisettumoo lakkii bal'axuu haala mijeeffadhuutu hojjedhu yuutuubiin naan jettame maal jettanii siniin jira
Amma ka'ee bisaan haa hojjedhu kaa. Marwaati illee naa deebite galata waaqa. Isaa ka'ee tan hojjedha midijjaa lamatti jira istoofii waan ta'eef. Dafee laap godhee tan kinoo qopheesseen jira jechuudha dinnicha. Kaarootii timaatimii jechuudha. Timaatimiin wanti kanaaf miti garuu akkasii shunkurtii kiyya muree tan laap godhee kaasuu hojjedhee biddeen illee asfiitii buusee tan taa'ee jira marbaatiin eeggachaa jira. Amma naa dhufte bakka kanaaf immoo yeroo biraa walitti deebinaa yaada keessan gara koomentiitiin naa kaasiniin jira. Sidan jaaladhaa hunduma keessanuu laphee kiyyarranii chaaw.